ilmaan haadha takkaatii miti. Kossi, sadi kotti. Abbo, duuba asumas si bariitee asumas si dhiitee siida mataa deegaa yaa obboleessi kiyya. Waan dubbatu muratte? Maal dhumate? Hubadhu. Ani qaamaan as taa'us Oromiyaa bal'oo keessa naanna'ee aadaa fi duudhaa isii dhandhamatu jira. Kitaabni dhalootaaf soogudha. Obboleessa kiyya, osoo sammuu akka kee kana qabaate Oromiyaa miti addunyaa kun badhaadhaan addunyaa waan barbaade dhugdee waan barbaade daladdee akka barbaade taatee fata itti jiraachuu qabda. Aboo kan hagam jiraatu akkana teete homaa siin fiddu jijjiiramna si fiddu illee jiru dammaqi. Obbola, iddoo konkolii ati addunyaa naannoo. Tarkaanfiin kee bakka irraa socho'u. Tarkaanfiin kee tarkaanfii qodaa kanaa hin nama maalummaa ofiin beeku sin arge. Ana akka maalummaa isaan beekne ani bar sabboonaadha. Sabboonummaan akkana sabboonummaa osoo qabaattee bakka isin hin manne noottu. Kabaja sirra qabnaan dhugaa of seetee. Jettanii aarratti dabarbaasuu eegaltanii jirtanii? Eegaltu. Maal jechuudha isin ilmaan haadha takkaatii miti? Kossi, sadi kotti. Sadi kottas. Kossi. Sadi.